Ministeerri dhimma dubartootaa fi hawaasummaa federaalaa sagantaa wabii nyaataatiin hawaasa fayyadamaa taasisuu magaalaa Shaashamanneetti hojjetamaa jiru ilaalchisee sagantaa muuxannoo wal jijjiirraa gaggeesse. Sagantaan kunis qindoomina waajjira dhimma hojjetaa fi hawaasummaa magaalaa Shaashamannee, ministeerichaa fi biiroo dhimma hojjetaa fi hawaasummaa naannoo Oromiyaatiin magaalaa Shaashamanneetti kan gaggeeffame yoo ta'u, saganticha irratti keessummoonni naannolee biyyattii garaagaraa irraa dhufuun hirmaataniiru. Sagantaan wabii nyaataa fi fooyya'insa jireenyaa yookiin seeftineet kanaan akka magaalichaatti deeggarsa kallattiitiin fayyadamtoonni 4800 ol fayyadamoo ta'uu gabaasa dhiyeessaniin itti gaafatamtuun waajjira dhimma hojjetaaf hawaasummaa magaalichaa addee Gabaayinash Baay'isaa dubbataniiru. Kantiibaan magaalaa Shaashamannee Obbo Adaan Takla Goorgis Jaldoo akka jedhanitti magaalli Shaashamannee magaalaa jaalalaaf nagaa akkasumas jiddugala muuxannoo ta'uu kaasuun hawaasni magaalichaas bara 2014 irraa eegalee sagantaa piroojeektii wabii nyaataa deeggarsa kallattii kanaan fayyadamaa jiraachuu himan. Hiyyummaa magaalicha keessaa hir'isuuf sagantichi kun gumaacha taasisaa jiraachuu fi fayyadamtoonni qusatuu fi liqeeffachuun akka fayyadamaniifis hojjetamaa jiraachuus kaasaniiru. Hawaasnis mana manatti deeggarsa garaagaraa kanneen akka deeggarsa sagantaa inshuraansii fayyaa hawaasaa sammuu fa'aa argataa jiraniin jijjiiramni dhufaa jiraachuu kaasaniiru. Ganaan biiroo dhimma hojjetaa fi hawaasummaa naannoo Oromiyaa Obbo Araarsoo Biqilaa gama isaaniitiin sagantaa muuxannoo wal jijjiirraa kanaan hojiiwwan fakkeenyummaa qaban magaalichatti hojjetamuu kaasu. Godinaalee fi magaalonni akkasumas keessummoonni naannolee biyyattii garaagaraa irraa hirmaatanis muuxannoo kana hojiirra oolchuun kutannoon hojjechuu akka qabanis ibsaniiru. Deeggarsa kallattii sagantaa seeftineetii kanaanis hawaasa keenya deeggarsa qofa osoo hin taane jireenya isaanii akka fooyya'uu fi tajaajila piroojeektichaa ammayyeessuun hojjetamu akka qabus dhaaman. Ministeer Deetaan Ministeera dhimma dubartootaa fi hawaasummaa federaalaa addee Huriyaa Alii ergaa dabarsaniin fayyadamtoonni sagantaa wabii nyaataa akka biyyaatti gama deeggarsa maallaqaa fi hojiiwwan hawaas dinagdeetiin itti fufiinsaan akka fayyadamoo ta'aniif hojjetamaa jiraachuu kaasuun walitti hidhamiinsaa fi deeggarsa waloo taasisuun jijjiirama caalmaaf hojjetamuu akka qabu ibsaniiru. Magaalaa Shaashamanneettis fayyadamtoonni deeggaramuurra darbanii carraa argametti fayyadamuun jijjiirama abdachiisaa fiduun har'a muuxannoo irraa qoodamuun kan isaan gammachiise ta'uu eeraniiru. Hojiiwwan gama fayyadamummaa hawaasaatiin hojjetamaa jiranis caalmatti itti fufsiisuun gargaaramuurraa gara oomishtummaatti hawaasa keenya ceesisuuf hojii mootummaan hojjetaa jiru utubuun hunduu gahee isaanii baachuu akka qabanis eeran. Sagantaa muuxannoo wal jijjiirraa kanaanis giddugala hawaasa dhibee juuzaamiitiin saaxilamoo ta'an rakkoo hawaas dinagdee isaanii furachuuf hojiiwwan garaagaraa irratti hirmaachuun fayyadamoo ta'aa jiranii fi kanneen biroo daawwachuun muuxannoo qooddataniiru. የሀብት ምንጮቻችንን በማስፋት ለችግር ተጋላጭ የሆኑ የሴፍቲኔት ተጠቃሚዎችን በዘላቂነት መደገፍ የሚያስችል ሀገር በቀል አቅም የተገነባ መሆኑን የማህበራዊ ዘርፍ ሚኒስትር ዴታ ክብርት ሁሪያ አሊ ገለጹ። በኦሮሚያ ክልል በከተማ ልማታዊ ሴፍቲኔትና ስራ ፕሮጀክት ተግባራ ውጤታማ የሆኑ የቋሚና ቀጥታ ድጋፍ ማህበራዊ አገልግሎቶች ትስስር የቀረበበትን የተጠቃሚዎች የኑሮ ሁኔታ እንዲሻሻል የተደረገበት ሂደት ምልከታ ተደርጎበታል። ማህበራዊ ዘርፍ ሚኒስትር ዴታ ክብርት ሁሪያ አሊ በዚህ ወቅት እንዳሉት መንግስት የዜጎችን የማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግሮች ተጋላጭነት በዘላቂነት ለመቅረፍ የሚያስችል ልማታዊ ሴፍቲኔት ፕሮግራም ተግባራዊነቱን በትኩረት እየሰራ እንደሚገኝ ገልጿል። በአሁኑ ወቅት በአገር አቀፍ ደረጃ ከ274,000 በላይ የቋሚ ቀጥታ ድጋፍ ተጠቃሚ ዜጎችን በማቀፍ ዘርፈ ብዙ ማህበራዊ አገልግሎቶችን ተደራሽ ማድረግ ተችሏል ብለዋል። ሆኖም የማህበራዊ ጥበቃ አገልግሎቶች ይበልጥ ውጤታማ የሚሆኑበት በተደራጀ የአሰራር ስርዓት ሲመሩና ከሀገር ውስጥ በሚገኘው የሀብት ምንጭ በዘላቂነት መደገፍ ሲችሉ እንደሆነ ተናግሯል። የሀብት ምንጮቻችንን በማስፋት ለችግር ተጋላጭ የሆኑ የሴፍቲኔት ተጠቃሚዎችን በዘላቂነት መደገፍ የሚያስችል ሀገር በቀል አቅም እየተገነባ መሆኑን አክለው ገልጿል። በተጨማሪም ዜጎችን ከእርዳታ ጥገኝነት አውጥተን በራስ አቅም እንዲቆሙ የሚያስችሉ መልካም ተሞክሮዎችን በአግባቡ መቅሰምና ማስፋፋት ይኖርብናል ብለዋል። የመርሃ ግብሩ ተሳታፊዎች በኦሮሚያ ክልል ሻሸመኔ ከተማ የተገኘውን ስኬታማ ልምድ ከተጨባጭ ነባራዊ ሁኔታ ጋር በማጣጣም በትጋትና በውጤታማነት ሊተገብሩ እንደሚገባ በአጽንኦት አሳስበዋል።